barnoonni keenya qulqullinni isaa akka mirkanaa'u gochuun boqonnaa qabsootaa nuti. Qulqullina barnoota keenyaa yoo mirkaneessineen alatti fedhiiwwan keenya milkeessuu hin dandeenyu. Qulqullina barnootaa immoo kan mirkaneessinu hawwiidhaanii miti. Ibsa jennoodhaanii miti. Haasaadhaanis miti. Hojii bilchaataa dadhabbii guddaa qorannoof qo'annoo irratti hundaa'e hunda keenya irraa barbaada. Barsiisonni keenya yoo of fooyyessitaniin alatti barnoota fooyyessuu hin dandeessan. Qulqullina barnootaa fooyyessuuf of fooyyessuu qabu. Guyyaa guyyaatti of barsiisuu qabdu saba barsiisuudha. Hojimaata kun itti raawwatu mootummaan naannoo Oromiyaa keenyaa diriirsaa jira. Jabaannee ga'umsa barsiisotaa keenyaa yeroodhaan yerootti addunyaa faana tarkaanfachuu akka isaan danda'an beekumsa gahaa ijoollee isaaniitiif ijoollee addunyaa irratti dorgomaa ta'an uumuudhaaf akka kennuu danda'an isarratti hojjechuu nu barbaachisa. Kan lammataa hawaasa keenya maatii barataati. Maatiin barataa waggoottan darban Oromiyaa keessatti uummanni naannoo keenyaa raajii hojjeteera. Manneen barnoota bu'uura boruu 20,000 ol ijaareera. Kana gochuu kan danda'u addunyaa irratti uummata naannoo keenyaa qofa. Eenyumtuu gochuu hin danda'u. Waan ta'eef nuti salphate. Otuu bajanni mootummaa iyyuu jiraatee waggaa gabaabduu kana keessatti mana barnoota 20,000 ijaaruu hin dandeenyu. Mootummaan hin danda'u. Waan mootummaan hin dandeenye, waan qaamni biraa hin dandeenye iddoo biraatti ta'ee hin beekne uummanni keenya waggaa 3-4 keessatti kan raawwate. Uummata dinqiidha uummanni keenya. Barnootaaf waan qabu hunda akka kennuu qabu galeefii jira. Garuu kanaa olitti hojjechuu qaba maatiin. Tokkoffaa ilmoo isaa mana barnootaatti ergachuu bira darbee hordofee akka inni barnoota isaa irratti xiyyeeffatu gochuu qaba. Lammaffaa ilmi isaa nyaatee sammuu isaa ilmoon isaa intalli isaa nyaattee sammuu isaanii gabbataa akka ta'u nyaata barataa irratti maatiin sirriitti ammas caalmatti hojjechuu qaba. Bu'uuraalee fi galteewwan barnootaa akka guutan maatiin kana caalatti hojjechuu qaba. Barataan keenya tokkoon isaa taabileetii isa barbaachisa. Kompiitara isa barbaachisa. Kompiitaraaf taabileetii kompiitaraan barataan hin baranne addunyaan marra jiru faana dorgomuu hin danda'u. Isa mootummaan qophaa gochuu hin danda'u. Maatiin ijoollee isaa irratti invest gochuu qaba. Sadaffaa ijoolleen keenya jabaatanii barachuu qabu. Halkanii guyyaa qo'achuu, dubbisuu, gaafachuu. Waan dhaloonni aarsaa kaffalee isiniif kenne kana itti gargaaramuu isin irra jira. Kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa immoo waan qabu hunda samiidhaa gadi waan jiru hunda dursa barnootaaf oolchuudhaaf murteeffatee xiyyeeffatee hojjechaa jira. Waan jiru hunda kanaaf oolchaatti fufu. Qaamoleen arfan kun waliin qindaanii jennaan qulqullina barnootaa hin mirkaneessine. Qulqullina barnootaa gaafa mirkaneessidha. Dhaloonni bu'uura boruu kan dhalatu. Bu'uura boruu keessa darbuudhaan daree bu'uura boruu keessa darbuudhaan miti dhaloota bu'uura boruu kan ta'an. Bu'uura boruu kan ta'an boruuf bu'uura cimaa kan ta'an qulqullinni barnootaa dhaloota keessatti mirkanaa'ee sana goonfatee bayoo ta'e qofa. Gaafa dhaloonni bu'uura boruu sadarkaa barbaadamurra ga'e Oromiyaa keessatti hiyyummaan ni injifatama. Dubartoofummaan ni injifatama. Rakkoon bulchiinsa gaarii ni injifatama. Oromoon saba teknooloojiidhaan gahoome ta'a. Saba saayinsiidhaan gabbate ta'a. Hundaa ol immoo saba eenyummaa isaa ganamaatti deebi'e ta'a. Eenyummaan saba keenyaa barnoota safuu barnoota gadaa barsiisnu kanaan dhaloota sanaan utubame ta'a. Eenyummaan Oromummaa keenya deebi'ee gabbata. Otuu qaamna nutti fakkaatu irraa fagaannee turre sanitti dhaloota deebi'eetu dhalata jechaadha. Dhaloota dhaweessummaadhaan gahoome interpreneraal ta'e harki isaa immoo ogummaadhaan hiikkate dhaloota akkasii ta'a. Gabaabumatti badhaadhina uummata keenyaa, saba keenyaa, naannoo keenyaa, biyya keenyatu mirkanaa'a jechuudha. Kun ta'uudhaanidha dhaloonni bu'uura boruu kan lafa qabatu jechuudha. Isa kanaaf hundi keenyayyuu jabaannee halkanii guyyaa akka xiyyeeffannee hojjennu imaanaa isin jechuun barbaada.